Naannoo Oromiyaatti qormaanni kutaa 8ffaa waxabajjii 3 hanga 5 2017 kennamaa jedhame. Qormaanni kutaa 6ffaa fi 8ffaa sadarkaa naannootti kennamu baatii caamsaa fi waxabajjiitti wal duraa duubaan kan kennamu ta'uu Biiroon Barnoota Oromiyaadhaa beeksisee jira. Qormaanni kutaa 6ffaa caamsaa 26 hanga 27 2017 kan kennamu yoo ta'u, kan kutaa 8ffaa immoo waxabajjii 3 hanga 5 2017 kan kennamu ta'uun ibsamee jira. Gama biraatiin ammoo qormaata biyyoolessaa xumura barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 12ffaa bara 2017 walakkaa ji'a waxabajjii bara 2017 irraa eegalee akka kennamu Biiroo Barnoota Oromiyaatti Daayirektoreetii qormaataa fi yaafannoo Obbo Hussein Qaasim beeksisanii jiru. Biirichi barsiisonnii fi maatiin deeggarsa barbaachisu akka kennan waamicha dhiyeessuu ragaan Biiroo Barnoota Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Masaraan Dajjaazmaach Kumsaa Morodaa haaromsamuudhaaf waliigalteen mallatteeffamee jira. Abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa masaraa Dajjaazmaach Kumsaa Morodaa suphuu fi deebisanii misoomsuuf kontiraaktera BWMT jedhamu wajjin waliigaltee mallatteesse. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitichaa Gargaaraa Piroofeesara Abbabaa Wayyaleew masaraan kun kan durii fi seena qabeessa ta'uu eeran. Masarichi waggoota dheeraaf kan hin haaromfamnee fi damee turizimiitiinis faayidaa otoo hin kenneen turuu beeksisan. Hojii suphaan kun ammoo of eeggannoodhaan qajeeltowwan suphaa hambaa hordofuudhaan ashaaraa duraanii fi qabiyyee hambummaasaa otoo hin gadhiisin kan raawwatamu akka ta'e himan. Odeeffannoon abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaatii argame akka agarsiisutti hojiin suphaa masaraa Kumsaa Morodaa kun waggaa 2 keessatti ni xumurama. Namichi osoo hin beekin konkolaataa ofiisaa hatamee ture deebisee bitate. Dubbichi akkana. Dargaggeessi ganda 36 Ingilizii Iwan Valentine jedhamu Honda Civic Type R halluun isaa gurraacha bara 2016 halkan tokkotti bakka konkolaataa dhaaburraa jalaatti hatame. Kanaaf Valentine konkolaataa isaa dhabuu isaatiin baay'ee gadde. Garuu konkolaataa biraa moodela wal fakkaatu kan konkolaataa isaa fakkaatuun bakka buusuudhaaf yaade karoorfate. Sana booda namni kun konkolaataa gurgurtaaf dhiyaatu miidiyaa hawaasummaa irratti arga. Akkasumas halluun konkolaataa baratti hojjetamee fi sirnee qilleensa baafannaa konkolaataa hatame sanaa wajjin wal fakkaataa ta'uusaa hubatamuu qaba. Gabatee konkolaataa bade sanaa fi konkolaataan haaraan inni bitachuudhaaf karoorfate adda waan ta'eef hanga doolaara 26,000 ol kaffalee konkolaataa kana bitatutti wal fakkeenya isaa irratti baay'ee hiyyaanne ture. Akkasumas Valentine konkolaataa erga bitee booda mana ga'ee wantoota ajaa'ibaa tokko hubachuu jalqaba. Akkasumas konkolaataa keessatti kochoowwan dunkaanaa fi dameewwan muka ayyaana qillee tokkos arguu jalqabe. Yeroo kanatti wanti hundi konkolaataa hatame sanaa wajjin tokko ta'uusaa hubata. Namichis baay'ee raajamuu eegale. Kanaaf Valentine GPS konkolaataa keessa jiru laaluudhaaf murteesse. Garuu konkolaataa isaa isa kanaan dura bade ta'uusaa adda baasuudhaaf odeeffannoo amanamaa bira ga'uudhaaf rakkate. Namni sun garuu shakkiin isa boqochiisuu hin dandeenye. Dhumarratti namichi konkolaataa kana gara bakka gurgurtaa Hondaatti geesse. Ogeeyyiin achi jiranis konkolaataa qoratanii lakkoofsi galmee konkolaataa jijjiirame soba ta'uusaa akkasumas konkolaataan kun kan Valentine irraa hatame ta'uu mirkaneesse. Konkolaataan kun yeroo ammaa kutaa qorannoo yakkaa poolisiitiin qoratamaa kan jiru yoo ta'u, qorannoon erga xumuramee booda konkolaataan kun dhaabbata inshuraansii Valentine Insurance Companytti akka kennamu UPI gabaasee jira. Liverpool waggoota 5 keessatti yeroo lammaffaadhaaf chaampiyoonaa ta'e. Leenjisaa jaallatamaan kilaba Liverpool Jurgen Klopp erga kilabichaa ganna darbe gadhiisee Liverpool qixa jirurraa of duuba deebi'uu isaati jechuudhaan ogeessonni kubbaa miilaa yaaddoo qaban ibsachaa turan. Arne Slot liigii Ingiliziitti baruuf ni rakkata yerootti fudhata jedhamees xiinxalamee jira. Leenjisichi garuu kilaba Jurgen Klopp ijaaree deeme osoo hin tuqin taphattoota isaa fudhatee morkii Premier League England bara 2024-25tti seene. Ergaa tapha eegalees taphoota 34 taphate keessaa tapha 25 injifate, tapha 2 qofa injifatamuudhaan kan qabxii qooddate. Kaleessa ebila 27 tapha isaa torbee 34ffaa irratti tapha 4 hambisee waancaa Premier League England 20ffaa qe'ee warra Liverpoolitti ol galche. Deeggartoonni Liverpool tapha 4 hambisanii Anfield irratti jala bultii kabaja waancaa isaanii 20ffaa dhiichisuudhaaf faarsuu eegalan. Jurgen Klopp akkuma Anfielditti Arne Slotiin faarsanii deeggartootaaf taphattoota Liverpoolii wajjin walitti michoomsanii deeman. Slot ammoo kaleessa yeroo kilabni isaa shaampiyoonaa ta'uusaa mirkaneeffatu
Kiloopiin faarsee isa galateeffate. Sloot bara 2023 keessa leenjisaa Tottenham akka ta'aniif gaafatamanii osoo hin fudhatin hafan. Leenjistoota baruma dhufan shaampiyoonaa ta'uun Premier League keessatti maqaa guddaa horatan keessaa Sloot tokko ta'e. Kana dura Jose Mourinhoon bara 2004-2005, Carlo Ancelotti bara 2009-2010, Antonio Conte bara 2016-2017 sadeen isaanii Chelsea waliin baruma dhufan shaampiyoonaa ta'an. Manuel Pellegriniin bara 2013-2014 akkuma dhufaniin bara jalqabaatti Man City shaampiyoonaa taasisan. Taphattoota Liverpool keessaati Mohamed Salah taphoota Premier League 34 irratti galchii Premier League 28 lakkoofsisuudhaan kubbaa galchii ta'uu 19 mijeessee kenne. Bara xumuraa Klooppitti galchii 18 lakkoofsisuudhaan kubbaa galchii ta'uu 10 mijeessee kennee jira. Sloot jalatti dabalataan Cody Gakpo galchii 17 lakkoofsise. Waggaa dhuftu waancicha ni injifanna jedhee deeggartoota Liverpooliif waadaa kan seene Mohamed Salah waadaa isaa dhugoomsee kaleessa gara deeggartoota Liverpool qabbaneessee jira. Du'een bada malee waancaa abdiin kutadhu kan jedhe leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kaleessa waancaa Premier League England irraa abdii kutachuudhaaf dirqamee jira. Amma carraan Arteetaan qabu waancaa Champions League Europe milkii gaariin imalaa jiru jabeessuudhaan waancicha injifatee hongee waancaa Arsenalin mudatee jiru milkeessuudha.